Baga bara faranjoota kuma lamaaf 25 singee jecha akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu har'aaf jenne sitti maa oduu tana wajjin anqumbii qidaabotiin oduu kee jalqabaatiin godina Gujii aanaalee hedduu keessatti hiriirri mormii barattootaa gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Barattoonni aanaa Goorodoolaa waggaa lamaaf walitti aansanii barnoota dhabuu hordofee hiriirri mormii lagannaa barnootaa gaggeeffamu itti fufee jiraachuu maddeen Oromiyaa 11tti himanii jiru. Maadii Abdulbaas bal'ina oduu kana qaba. Godina Gujii aanaalee hedduu keessatti hiriirri mormii barattootaa gaggeeffamaa jiraachuun himame. Barattoota aanaa Goorodoolaa waggaa lamaaf walitti aansanii barnoota dhaabuu hordofee hiriirri mormii fi lagannaan barnoota gaggeeffamuun itti fufee jiraachuu maddeen Oromiyaa 11 himanii jiru. Godinichatti aanaan Goorodoolaa caaseffama mootummaa naannoo Oromiyaa gurraandhala bara 2015 taasiseen godina Gujii jalaa bahuudhaan godina haaraa hundaa'ee Boorana Bahaa jalatti akka bulu taasifamuu hordofee waggaa darbes barattoonni barnootaan ala ta'anii turuun isaanii yaadatama. Yeroo ammaa kana ammoo hiriirri mormii fi lagannaa barnootaa kun aanaalee akka Goorodoolaa, Shaakisoo, Odolaa Waayyuu, Sabbaa Boruu fi kanneen birootti babal'atee cimee itti fufee jiraachuu maddeen himanii jiru. Haaluma kanaan fincilli barattootaa bifa haaraadhaan itti fufee aanaalee akka Shaakisoo, Sabbaa Boruu, Odolaa Waayyuu, Odolaa Reddee fi kanneen birootti bifa cimina qabuun gaggeeffamaa jiraachuu Oromiyaa 11 odeeffatee jira. Hiriira balaaleffannaa ganama har'aa bifa haaraadhaan gaggeeffame irrattis barattoonni hedduun qaamota mootummaatiin miidhaan irra qaqqabuu jiraattonni Oromiyaa 11 dubbise himanii jiru. Suursagalee miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa jiru hamma gaaffiin uummataa deebii argatutti balaaleffannaan akka itti fufuu fi mootummaan gaaffii uummataa dhageeffachuu akka qabu dhaamamee jira. Aanaa umuruutti namoonni 17 ijoolleen isaanii hidhattootatti makamaniiru jedhamanii hidhamanii jiru. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa umuruutti maanguddoo ganna 75 dabalatee namoonni 17 ijoolleen isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru jedhamanii hidhamanii jiraachuu jiraattoonni himanii jiru. Ayyaantu Abdii bal'ina oduu kanaa qabdi. Aanaa umuruutti namoonni 17 ijoolleen isaanii hidhattootatti makamanii jiru jedhaman hidhaman. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa umuruutti maanguddoo ganna 75 dabalate namoonni 17 ijoolleen keessan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru jedhaman hidhamuu jiraattonni himan. Aanichatti qonnaan bultoota hidhaa 6 booda gadhiifaman keessaa namoonni ijoolleen keessan bosonarraa hin deebine jedhaman hidhamuu jiraattonni doochee weeletti himanii jiru. Maanguddoon ganna 75 tokko himannaa wal fakkaatuun irra deebiin to'annoo jala ooluu isaanii ilmi isaanii doochee weeletti himee jira. Jiraataan kun jaarsa ganna 75 mucaa isaanii umrii 25 darbeef itti gaafatamummaa fudhadhu jedhanii ji'oota 9 fidhuun sarbama mirga namummaatii jedham. Bulchaan aanaa Ammuur obbo Dinsaa Dhugumaa maatiin ijoollee isaanii hidhattootatti makaman akka fidan kallattii kaa'ameen miseensi maatii hidhamanii akka jiran mirkaneessanii jiru. Itti dabaluunis ijoollee isaanii fiduuf ji'a tokko yookiin 2 kennamaa hedduun isaanii ammoo hidhamanii gadi dhiifamanii jiru jedhan. Ji'a tokkoon dura aanaa Ammuur keessatti namoonni 130 ta'an miseensi maatii isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaban jedhaman mana murtiitti osoo hin dhiyaatin ji'a 7 oliif hidhamanii akka turan addis istaandaard waabeeffachuun gabaasuun kennan ni yaadatama. Lixa Oromiyaa keessattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaatti wal dhabdee waggoottan 6 darbaniif mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannoo hirmaachisee adeemsifamaa jiruun lubbuun lammiilee nagaa galaafatamaa jira. Godina Boorana Bahaa aanaa Gumii Eldallootti namni haadha warraasaa ulfaa ajjeesuun shakkamee mana murtiitti dhiyaatee jira. Akka maatii fi abbaan alangaa BBC'tti himanitti namni kun erga ajjeechaa raawwateen booda boolla qotanii awwaaluun dhoksuus ibsanii jiru. Darartuu Shaamii bal'ina oduu kanaa qabdi. Godina Booranaa Bahaa aanaa Gumii Eldallootti namni haadha warraasaa ulfaa ajjeesuun shakkame mana murtiitti dhiyaate. Akka maatii fi abbaan alangaa BBC'tti himanitti namni kun erga ajjeechaa raawwatan booda boolla qotanii awwaaluun dhoksuu ibsan. Mana murtii Booranaa Bahaatti abbaa alangaa kan ta'an obbo Qaallichaa Bilisuu akka jedhanitti shakkamaan kun to'annoo jala ooluun booda yakka kana akka hin raawwatin waakkachaa turuu himanii turan. Itti dabaluunis manni murtii dhimma kana qoratee murteessuuf ilaaluu akka eegalees kaasan. Miidhamtuun kun yeroo ajjeefamte ulfa ta'uu ragaa namaa malee wanti saayinsiin qoratame akka hin jirrees abbaan alangaa dubbatan. Akka obbo Qaallichaan jedhanitti shakkamaan tilmaamaan nama ganna 70 ta'an akka lakkoofsa biyyattii onkololeessa 16 bara 2017 ajjeechaa raawwachuun booda barbaadamaa akka tures ibsan. Obboleessi miidhamtuu akka jedhanitti akkaataa du'a obboleettii isaa yoo ibsu abbaan warra ishee bultii 28f ishee hin agarre jedhee nutti himees jedhan. Dubbii kana dhaga'uun booda maatiin uummatatti iyyachuu himuun abbaan kiyya namni kun maaliif dhabamte jedhee hin barbaanne hin iyyanne birmannaa hin taasifne jechuudhaan naaf to'atamuu qaba jedhee uummata
uummatatti iyyees jedhan. Kana booda qaamottiin seeraa barbaachatti akka bobbaanis dubbatu. Yeroo kanatti shakkamaan waan godhe waan beekuuf baqachaa turus kaasan. Haaluma kanaan sadaasa 9 bara 2017 bakka lakkoofsa biyyattii to'annoo jala erga oolfameen boodaas awwaalamtee argamtees jedhan. Erga shakkamaan to'annoo jala oolan booda maatiin dubartii kana reeffa barbaaduu eegalus himan. Barbaacha kanarratti milishaa fi qaamotiin nageenyaa bobba'anii akka turanis ibsanii jiru. Kanaanis lafa isaan qubatanirraa kiiloomeetira 2 kan hin fagaanne boo'aa keessatti awwaalamtee argamtees jechuun himan. Kana malees abbaan warraa kun qabeenya irratti miidhamtuu kanaa wajjin dhibdee akka qabaachaa tures obboleessi isii himan. Shakkamaan kun yeroo inni boolla qotu namni isa arguu dabalataan maatiin ishee yoo iyyaafatan ollaa gara iddoo hadheessaa jedhamtu deemte jedhaa jedheeni namatti himaa akka ture himan. Maatiin dubartii kanaa akka jedhanitti abbaan warra ishee ajjeechaa kana itti yaadeen raawwatees jedhanii amanu. Boolli inni ishee keessatti awwaale yoo xiqqaate ji'a 2 oliif qotee itti yaadee karoorfatee ajjeesees jedhanii jiru. Yeroo inni boolla qotaa ture namni arge isaaniif eeruu kennuu ibsuudhaan akkasumas naannoo sanitti huccuun ciccitaan kan ishee argamus dubbatu. Gama biraatiin ajjeechaan suukanneessaan irra deddeebiin booda kana bakkeewwan Itoophiyaa adda addaatti maatii irratti raawwatamu yaaddoo uumee jira. Boordiin filannoo TPLF kora waliigalaa akka gaggeessuuf akeekkachiisee jira. Boordichi xaalaa TPLFiif erguuf fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti kan beeksise yommuu ta'u, TPLF erga ji'ootaan dura bifa addaan galmaa'ee as kora waliigalaa gaggeessuuf sochii homaatu taasisaa akka hin jirres ibsee jira. Ayyaantu Abdii dabalatoo dukanaa qabdi. TPLF yeroo gabaabaa keessatti kora waliigalaa taa'uu akka qabu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa beeksise. Boordichi xalayaa dhaabbata bilisummaa uummata Tigraayiitiif erguu fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti kan beeksise yommuu ta'u, TPLF erga ji'oottan dura bifa addaan galmaa'ee as kora waliigalaa gaggeessuuf sochii homaatu taasisaa akka hin jirre ibsee jira. TPLF mootummaa Itoophiyaa wajjin waraanatti seenuu isaatiin seera qabeessummaan irraa mulqamee shororkeessaa jedhamuun labsamee ture. Waliigaltee Piriitooriyaa booda labsii galmee paartiilee siyaasaa fi naamusa filannoo irratti fooyya'insa taasifameen TPLF akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 3 bara 2016 bifa addaan galmaa'uusaa boordiin filannoo xalayaa TPLFiif erge jedhee irratti ibsee jira. Akkaataa fooyya'insa labsii taasifame kanaan paartiin tokko guyyaa itti bifa adda ta'een galmaa'ee waraqaa ragaa fudhatee kaasee ji'a 6 keessatti kora waliigalaa geggeessuu akka qabu ibsa boordichi. Haa ta'u malee TPLF guyyaa itti bifa adda ta'een galmaa'uusaa xalayaan beeksifame as kora waliigalaa geggeessuuf sochii homaa geggeessaa akka hin jirre boordichi beeksisee jira. TPLF akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 3 bara 2016 haala addaan guyyaa itti galmaa'ee kaasee yeroon itti kora waliigalaa qopheessuuf qabu dhumuuf ji'a 2 gadi kan hafe waan ta'eef yeroo gabaabaa hafe keessatti kora waliigalaa akka geggeessu boordichi jabeessee beeksisa jedhe boordiin filannoo Itoophiyaa xalayaa TPLFiif ergen. TPLF yeroo kennameef keessatti kora waliigalaa hin geggeessu taanaan tarkaanfii seeraa barbaachisaa akka fudhatus boordichi beeksisee jira. Mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduu waliigaltee Piriitooriyaatiin nagaan erga bu'ee booda akkaataa itti seera qabeessummaa paartii TPLF itti deebi'u irratti atakaroon ka'ee ture. TPLF beekamtiin dura qabu akka deebi'uuf falmaa turus boordiin filannoo biyyoolessaa akka haaraatti bifa addaan isa galmeessuun ni yaadatama. Biyyoonni addunyaa dhufaatii bara haaraa 2025 dhukaasaa fi agarsiisa riciitii dabaluudhaan haala adda addaatiin simataa jiru. Biyyoota adda addaa keessatti akkuma sa'aatiin garaagarummaa qabutti kanneen dursanii bara haaraa kana simatanis ni jiru. Dabalatoo dukanaa akka itti aanutti dhiyaata. Biyyoonni addunyaa dhufaatii bara haaraa 2025 dhukaasaa fi agarsiisa riciitii dabaluudhaan haala adda addaatiin simataa jiru. Biyyoota adda addaa keessatti akkuma sa'aatiin garaagarummaa qabutti kanneen dursanii bara haaraa kana simatan jiru. Itoophiyaa fi biyyoota muraasa biroodhaa ofii qaban keessatti barri haaraa yeroo biraa kabajama. Ta'us Finfinnee magaalota kanneen akka Damaasqoo fi Riyaad sa'aatii wal fakkaataatti bara haaraa simatan keessaa tokko taatee jirti. Biyyoonni yoona kana bara haaraa simatan irra caalaan kanneen akka lakkoofsa Awurooppaa yookiin immoo bara faranjootaa jedhamee beekamu hordofanidha. Biyyoota jalqaba bara haaraa kana simatan keessaa tokko Niwuziilaandii fi Awustiraaliyaa yoo ta'an biyyoonni biroo Eeshiyaa akkasumas immoo baha giddu galeessaa fi Afrikaa itti aananii jiru. Ookland magaalaa guddittii jalqaba bara 2025 simatte yommuu taatu,
riciitiin halluu adda addaa qabu gamoo dheeraa Niwuziilaand Sky Taaworii fi giddugaloota magaalaa bakka adda addaatti gara samiitti dhukaafamuudhaan haala dinqisiisaa ta'een bara 2025tti ce'uu isaanii gammachuun ibsatanii jiru. Namoonni kumaatamaan lakkaa'an gara adda baabaayii magaalattii akkasumas immoo naannawa riciitii gurguddaan irraa dhuka'utti walitti qabamuudhaan daqiiqaawwan muraasa seenaa bara haaraa waliin lakkaa'aa turan. Kaan walitti maramuudhaan gammachuu isaanii fi ergaa baga geessee waliif dabarsaa turan. Biyyoonni akka Awustiraaliyaas kanneen dursanii bara haaraa simatan keessaa tokko yommuu ta'an, namoonni kuma hedduu ta'an bakka agarsiisa riqicha Sidnii biratti walitti qabamuudhaan simatanii jiru. Weellistoonni bebbeekamoon akka urjii muuziqaa lammii Biriteen Roobii Wiiliyaams sagantaa kana irratti argamuudhaan uummata bashannansiisaa turan. Biyyoota Eeshiyaa kanneen akka Jaappaan keessatti barri haaraan kun amantii wajjin kan wal qabatu yommuu ta'u, baatii tokko oliif sagantaa adda addaatiin kabajamaa ture jira. Ayyaanni bara haaraa Jaakaartaatti kabajamu irratti agarsiisa diroonii dabalatee agarsiisa dhukaasa riciitii nama hawwatu mul'atee jira. Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Indiyaa fi Sri Lankaan biyyoota biroo caalaa tartiiba yerootti ayyaanicha dursanii kabajanii jiru. Bara haaraa kana kabajuudhaaf Ameerikaa fi Yuunaayitid Kingdom akkasumas immoo magaalota addunyaa hedduu keessatti dhodhootuun adda addaan ni dhukaafama. Baankok keessatti manneen daldalaa sagantaa muuziqaa kallattii fi agarsiisa riciitii bakka namoonni hedduun walitti qabamanitti taasifamee jira. Biyyoonni akka Gamtaa Arabaa, Armeeniyaa fi Azerbaaijaanii fi sa'aatii wal fakkaataa irratti bara haaraatti ce'uu isaanii kabajatanii jiru. Luboonni waldaa Armeeniyaa akkuma sa'aatiin bara haaraa seenuuf jedhuun sirna kadhannaa fi eebbaan eegalanii jiru. Dubaay gamoo addunyaa dheeraa Burjii Kaliifaa keessatti agarsiisa riciitii gara 15,600 dhukaastee jirti. Kana malees agarsiisni bishaanii halluu adda addaa qabu ol ka'an agarsiisa kana waliin magaalattii adda taasisee jira. Agarsiisni kunis ogeeyyii idil addunyaa 110 akka qophaa'e himamee jira. Qarqara galaana Kooppaakabaanaa Biraazil Riyootti argamutti ammoo namoonni hedduun walitti qabamuudhaan ayyaaneffatanii jiru. Ayyaanni beekamaan kun naannoo sanatti paartii Riivaaloo jedhamuun kan waamamu yoo ta'u addunyaa irratti ayyaanota guddoo ta'an keessaa isa tokko ture. Qarqara galaanaa kanatti dooniiwwan riciitii fi agarsiisa adda addaa qabu qophaa'uudhaan ayyaanichi haala ajaa'ibaa ta'een kabajamee jira. Kana malees sagantaan sirbaa fi bashannanaa haala addaan qophaa'ee jira. Namoonni gara miiliyoona 2 ta'an achitti akka hirmaatanis himamee jira. Biyyoota Eeshiyaa hedduu keessatti seensi bara haaraa kun halkan walakkaa yoo ta'u Hoongi Koong, Singaappoor, Maaleeyyaa fi Filiippiinitti agarsiisa addaan taasifamee jira. Namooti miliyoonaan lakkaa'aman simannaa bara 2025 kabajuuf Beejing irraa gara Kuwaalaa Laampuuritti walitti qabamanii turan. Bara haaraan Chaayinaa keessatti kabajamu dura pireezidaantii Shing Jinpiing dinagdee biyyaa karaa ol ka'aa irra akka jiru uummatatti himanii jiru. Waggootaaf waldhabdee keessa kan turanii fi Beejing akka qaama isheetti kan ilaaltu garuu ofiin of bulchaa kan jirtu Taayiwaaniif akeekkachiisa kennanii jiru. Simannaan bara haaraa kun biyyoota waraana keessa jiran akka Yuukireen, Sooriyaa, Suudaanii fi kanneen biroo keessatti illee kabajamee jira. Sooriyaa keessatti waggoota 10 darban keessatti bara haaraa biyyattii bulchiinsa Asaadiin alatti yeroo jalqabaatiif kabajamee jira. Ayyaanichaaf Damaasqoo keessatti agarsiifni riciitii taasifamee jira. Ayyaanni bara haaraa 2025 biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti illee haala ho'aa ta'een simatamee jiraachuu BBC'n afaan Oromoo gabaasee jira. Pireezidaantii Ruutoo malaamaltummaadhaan sadarkaa lammaffaa irratti ramadamee jira. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon piroojeektii gabaasee akka qindeessaa fi malaamaltummaatiin akka addunyaatti hoogganaa malaamaltummaadhaan sadarkaa lammaffaa irra taa'e jedhamee jira. Sadarkaan kunis kaadhimamaa uummataa irratti hundaa'uudhaan Ruutoo yaada 40 ol kan argate yoo ta'u kunis seenaa dhaabbatichaa keessatti isa olaanaa jedhamee jira. Pireezidaantiin Sooriyaa aangoo irraa ari'ame Bashaar al-Asaad qofattuu sadarkaa olaanaa kanaa olii qaba. Bulchiinsi Ruutoo malaamaltummaa guddaa raawwachuudhaan himatamaa ture jira. Dhaabbatichi neetworkii gaazexeessummaa qorannoo idil addunyaa sadarkaa waggaa isaa kan qindeessu kaadhimaa uummataa fi madaallii hirmaannaa hooggantoota yakka gurmaa'e malaamaltummaa fi fayyadama aangoo keessatti qaban irratti hundaa'uudhaan gabaasa kan ifoomse ta'uu himee jira. Yuukireen ujummoo boba'aa Raashiyaa gara Awurooppaa geessu addaan kuttee jirti. Dhiyeessiin gaazii Raashiyaa karaa Yuukireen biyyoota gamtaa Awurooppaatiif darbu waliigaltee waggoota 5f dhaabbata geejjibaa boba'aa Yuukireen naaftoo gaazii fi Gaazprom Raashiyaa gidduutti ture xumuramuun ibsamee jira.
Pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskiin kanaan dura biyyi isaanii Raashiyaan dhiiga keenya irraa biliyoona dabalataa akka argatu akka hin eeyyamne ibsuudhaan gamtaan Awurooppaa akka qophaa'u yeroo waggaa tokko kennaniif turan. Dhiyeessiin karaa Yuukireen darbu dhaabbachuunsaa barri boba'aa Raashiyaa gatii gadaanaadhaan gamtaa Awurooppaa dhaqaa ture kan dhaabsifame ta'uu ibsamee jira. Egaa kunyantota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu irraaf jenne kanneen hanga ammaa turanii oduu sitti muun kan faana turan Qumbii Gidaabuuti ogeessa kaameraaf suur-sagaleen Saabidaawwan wajjin ture gama kiyyaan nagaa jechaa qophiilee Oromiyaa 11 kanneen hafa wajjin turtii gaarii qabadha.